إيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كانت يا سويا دكم نوان تاتيف فقاتنا كوت هوا. Ya Rahman jabeena kee barbaanna jabeena kan kee meenu badhaase warra gammachuu wajjin nu kaase warra gammachuu wajjin nu kaase ya Rahman diina kan kee barbaanna diinan islaamii meenu baase warra gammachuu wajjin nu kaase warra gammachuu wajjin nu kaase warra gammachuu wajjin nu kaase wajjin nu kaase yaa jabaa jabeenya kee barbaanna yaa gaarii diinaa kan kee barbaanna diinaa kan keessa meenuu baase warra gammachuu wajjin nu kaase warra gammachuu wajjin nu kaase warra gammachuu wajjin nu kaase ya Allah ya Allah. Marii dheeraa godhanii booda irratti dalaganii sihrii kana irratti hidhan namicha falfala kana isaatti dalageetu iyyuu erga ta'uu batee booda egaa waan kana dhiisee booda mistira kan yookaan icciitii kana nuu himaa jira waan taateef maal jetti sihrii intala tanatti dalayne intalti tun sihriin itti dalayne kun nuu milkaayuu dide jechuun irra nu hujirra nu ooluu dide akkasuma namni sihrii kana isin akka isitti godhamu barbaadu sun irra deebi'ee ammallee akka nu itti goonu mallaqa nu kenne yookaan nurraa barbaadee jennaan nu warri sihrii dalagu kun irra deebinee ammallee sihrii kana itti dalayne intala tana yoo itti erginu jinnii jechuun gaa isin jinnii itti ergiti waan taateef yeroo isin jinnii itti ergitu kana jinniin kun intala san dhaqee hujirra oolchuu fi dide dhimmi jaa'uu fi dhabe jechuudha. dalaganii ammallee yeroo sadaffaatiif irra deebinee yaallee jetti milkaa'uu hin dandeenye garuu yeroo 4-5 akkasitti erga yaallee booda jinni erginu kana jechuudha maaliif isii tana sihrii itti godhuun kun hin danda'amne maaliif miidhuu dadhabdanii waan jedhu gaafadhee jetti jechuun amma sihrii dalagituun haati falfalaa sun jechuudha jinnicha kana yeroo an gaafadhutti maal naan jedhe wanni an sihrii kana dadhabeef gisee baay'ee yaalillee goonee jirra garuu milkaa'uu hin dandeenye wanni sababaa nuti ta'e intalti tun jechuun tasihriin itti godhamu kun isiin adada lafti bariituun zikrii jedhatti yookaan zikrii fayyadamti akkasuma adada lafti zikrii siifa amana rasuula akkasuma qulaawuzota kanneen kana fakkaatan fa'a fayyadamti jechuun in qaraatti waan taateef baay'inaan waan isiin kana fayyadamtu sihrii irratti nu mijaa'uu dadhabe ittuma dhiyaachuu hin dandeenyeyyuu kanaaf milkaa'uu dadhabne waan jedhu himeef jechaadha jinniin kun kabajamtoota fi daawwattoota keenya egaa ذكرين أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذره في أقسم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في أقسم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم متى نساتين فانس سالي جتون متى نساتين فانس سمير الله يوسف تسدلا قوم تاته أيام ربي تي سمير ودن داوان تاته قالوا يا ربي إن أيامي وان تكسبوا وان من دين الرجود داوان اتين بلا إفرد اتسني اتركوا غرغرة إفرد ده بسني ذكري ربي أكتر اسمه أنا كوباتن فيديو كان اسمه ورابون برباچي ساجر يا ده اسمه فيديو وان تاته إيجا إن شاء الله ودو كنا كنوان جدي باير قتني في channel كينا سبسكرايب لايك شير قولوا أكن دعنا نتني جنة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته